Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalati arragaa akkuma mata duree irratti argitan kana odeeffannoo baay'ee murteessaa fi waqtaawaa ta'e tokkoon isin biraan ga'uu dhufe. Innis maalidha? Dhaabbanni to'annoo qorichaa fi nyaataa Itoophiyaa yookaan immoo EFDA kan jedhamu qoricha wayii guyyaa har'aatii kaasee daa'imman guyyaa 28 gadiitiif akka hin ajajamne fuula feesbuukii isaati irratti beeksisaa jira jechuudha. Qorichi kunis Tegretol oral suspension yookaan immoo kaarbamaazepin jedhama. Qorichi kun kana dura ijoollee gaggabduu qabaniif ajajamaa tureera jechuudha. Ijoollee gaggabduu qabaniif ajajamaa kan ture yeroo ta'u, yeroo ammaa kana garuu side effectiin qorichichaa daa'imman guyyaa 28 gadiitti irratti side effectiin isaa waan caalee argameef dhaabbanni qoricha kana oomishe yookaan immoo manufakchariin qoricha kana guyyaa kanaa kaasee akka ajajamuu hin qabne beeksisee jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan dhaabbanni EFDA kun ogeessonni fayyaa hunduu jedhe. Ogeessonni fayyaa hunduu qoricha kana guyyaa har'aatii kaasanii daa'imman guyyaa 28 gadiitiif ajajuu hin qabanii jedhee guyyaa har'aa gara waaree boodaa kana fuula feesbuukii isaaniitti irratti maxxansanii jechuudha. Kanaaf maxxansi kunis reefu waan ta'eef ogeessonni baay'een odeeffannoo kana hin qaban jedhee waan yaaduuf odeeffannoo kana keessattuu ogeessota fayyaa biraan akka geessan baay'een barbaada. Maaliifini wanti kun tokkoffaa miidhaa qabaatee argame waan ta'eef yeruma san baramuu qaba. Qoricha kana kan ajaju ogeessa fayyaati waan ta'eef duraan ajajamaa waan tureef akka qorichi kun ajajamuu hin qabne namni baay'een quba hin qabu jechuudha. Kanaaf namoota quba hin qabne biraan gahaa maxxansa kana qorichi kun guyyaa har'aatii kaasee daa'imman kichuu yookaan immoo ni'oneetiidhaaf ajajamuu akka hin qabne namni hunduu quba qabaachuu qaba waan ta'eef maxxansa kana sheer godhaatoo namoota kaan biraan gahaa, keessattuu ogeessota fayyaa biraan gahaa. Maaliifin akkuma dura isinitti hime kana qorichi kun kan inni ajajamu ogeessota fayyaatiin waan ta'eef hawaasnis immoo beekuu qaba jechuudha. Hawaasnis odeeffannoo kana quba qabaachuu qaba jedhee waan yaadeefan viidiyoo kana hojjedhuu dhufe kanuma isinitti muufan dhufe galatoomaa fayyaa ta'a.